Doolaara 22 doolaara 22 inni kun immoo doolaara 33 jedhaani. So walii gala doolaara 55. Hello, akkam jirtu. Har'a immoo waan addaa tokko qabannee isinii dhufneerra. Innis maa inni har'a giriilii godhachuu fi giriilii godhannu kan immoo haala isaa maal akka fakkaatu isinitti himna. Kan biraa immoo maarkeetiin biyya kanaa maal akka inni fakkaatu, fakkeenyaaf foon paawundiin tokko meeqaan akka bitamu waan akkasii keessan isinitti mul'isna. Waan jiru amma dhumaatti nu hordofuun irraanfatinaa isin jenna. Maal jettu Tullu? Giriilii jechuun maal jechuudha? Giriilii jechuun foon giriilii gochuu jechuudha. So foon alatti hojjetachuu barbaanne har'a gadi baane. So experience isaa akka nu waliin daawwattanii asumaan isin beeksisuu barbaannaa jechuudha. Yaa haala jiru hundaa isin hubachiisna amma let's go! Akkuma argichaan amma istoorii keessa seenee jirra. Waan jiru isinitti mul'isna. Guys ilaala, qoraan illee gurgurama. Qoraan harree tokko meeqa Tullu? Doolaara 20. Qoraan harree tokko. Harree maa inni muka gara geessu doolaara 27. Kuma ha? Kuma meeqa? I know. Nyaata saree birii. Nyaanni saree doolaara 26 gurgurama guys. Nyaata saree. Xaafiin kun doolaara 99 gurgurama. Foota kamaanitti foota? Footaan kan biyya kanatti uffatamu akka biyya keenya. Shaaworii ittiin galtee ofirraa bukeessa. Shaaworii? Meeqaan bitama amma inni? Takkattiin doolaara 7? Tokko jechuudha. Doolaara 7 meeqaan baay'istarii? Kun immoo fooxaa sareeti. Inni immoo doolaara 5. Beekan warri biyyaa baay'ee. Sareen biyya kanaallee antini qabdi foota. Oh my god. Kalsii. Ka dhiiraati kun? Meeqa kalsiin darzanni tokko? Darzana no inni 10 fireen 10 doolaara. Fireen 10. Simbiloodha immoo kaalsiiwwan biraandillee miti. Biraandii miti. Biraandii osoo ta'e. Fireen 10 doolaara 11 gurgurama. I don't know like qaaliidha moo qaalii miti jettanii yaaddu isin. Kan jilba nama goolleen jira ilaalaa. Kinoo. Under Armouriidha kuni. Biraandiidha? Doolaara 12 fireen 6 qofa. 12. Biraandii waan ta'eef kaalsiin lukatti godhatama. Biraandii maal si godha? I don't know man. Kumtaawwan babbareeddu. Look. Okay. Isaan kunniin keelirra jiru amma doolaara 9. Yellow zone jedhamu kunniini. Yellow zone yeroo discountii irra jiranidha. Tullu as biraan dhabdan soora seentanii enna.
Wow. Surree bareedaadha kun. Allah. Meeqa amma surree sun? Meeqa surree sun? $20 surreen takkattiin meeqa akka ta'u biyyatti ittiin kalkuleetti godha. Calculation isiniif dhiinedha. Nu doolaarmaan isinitti himna. Isin calculate godhadha. This nice hoodie and jacket. Oh, okay. $17 waan akka jaakkeettis miti shurraabii guddaa jechuu dandeenya. Meeqa biraandiidhaan? Takkattiin $29 inni kun jechuudha. Sim jedhee jechuudha. Uffanni kana fakkaata. Amma sekshinii biraa deemnee isinitti mul'isa. $6 kun t-shirtiidha. T-shirtiin $6.7 jedha. Yaa jireenya biyya kanatti baay'ee qaaliidha gaafa isin jennu dhugaan seetanii. Qixxaa biyyaa san beektanii mirre ishee harmeen ganamaan kaatee lixii gisuma san bukeessitee hojjettee waxii goommanaatiin isinitti kenniti sun asitti immoo akkatti gurgurama baay'ate. Inni kun meeqa amma naannoo $7. So kuni maatii torbee tokko bulcha biyyatti. Asitti garuu namni hin tuffata, namni hundi nyaatu. So wanti isin biyyattis nyaattan asis jira jechuu barbaadanii kuni kabajamoo obbo Tulluurra. Qixxaan illee gurgurama guys. Ana kun immoo nyaata booyyee jedhama. Nyaanni booyyee biyya kanatti baay'eema tokko qaaliidha. Very expensive. Innaa kuni $21 bitattee galta kana. Nyaata booyyee nuti nyaannu waan ta'eef achi darbinurra akkatti taa'aa jechuudha. Foon biyya kanatti akkatti gurgurama. Kan biraa immoo kunniin seafoodii jedhama. Abee kuni mi'aawu. Kuni amma raammoowwan bishaan keessa galan. Raammoowwan hunda ishee nyaanna nuti biyya kanatti. Abbaa cungaarree jettu amma inni adiin kun abbaa cungaarreeti. Baay'ee mi'aawa asitti. Abbaan cungaarree no bifa hundaan jira abbaan cungaarree. Kuni amma crab jedhama. Crab jechuun immoo innis bishaanuma keessa jira waan akka fatteetiin hiriyaadha. Baay'ee walitti dhiyaatu. Fatteen maal jedhama? Afaan fattee raacha. Qalanii fidanii asitti gurguruu jechuudha. Mi'aawa foon isaa. Kun immoo qurxummii xiqqoo ishee qurxummii yeroo ijoollummaa haroo keessatti wannoo jennu san arginu san asitti gurguddattee akkana taati. Mi'aa baay'ee tokko namatti tola baay'ee. So $12 fatteen immoo $7. Baay'ee guddiidha.
Qurxummiin biyya kanaa baay'ee tokko guddeedha. Amma fakkeenyaaf qurxummiin kuni kan akka kiyyarratti argitan $40 gurgurama. $40. Qurxummiin biyya keenyatti baay'ee tokko gatiin isaa rakasa. Asitti garuu $40. Wanta akka qurxummiitu mi'aan hin jiru foonota keessa. Salman Atlantic Salman jedhama. Originuma jechuudha. Kan farmers raised kan jedhamu jira. Artificially jechuudha. Kuni garuu originaluma laga keessa fidanii Atlantic fidanii asitti gurguru. So this is original. I don't think originalidha. Ingredient salmon color added through fed. So kuni with this ta'u wannoo keessatti guddisuu jechuudha ofii isaaniiti farmersiitu guddisa bishaan keessa kan dhufeemi. Modified GMO kun immoo foon asitti daakamee gurguramaa bifa ganaatiin inni sadeen kuni $19.62 foon biyyattis waddada jettaniin iyyina asitti illee baay'ee tokko guddiidha foon $20 kun isheen tun jechuudha. Isheen tun ishee jalqaba xibsiitti hin geessin murattanii nyaattan sanidha. Kunis jira immoo barbaaddan $54 foonuma horii jettiin jarri rabbiin kun haa beeku kan horii ta'e harreen illee keessa jira fardis kun amma foon fardaati yaa mi'aawu baay'ee mi'aadha gatiin isaa. Kun immoo tarkiidha foon tarkii baay'ee tokko mi'aadha asitti tarkii jechuun ishuma mandara keessan keessa figdu nyaatta waan ta'eef isin asitti garuu baay'ee guddiidha nyaanni isaa. Injirti bakki ganama qaa jettee haroo deemtu sun maal? Yaa waanuma akkasiiti. Yaa chikinii waan itti agarsiise amma dhugaa dubbachuuf harmi lukkuu hagana ga'ee beeka. Kun harma namaatu hin caala guys. Chicken breast jedhuun ishee meeqatu hagana gagaa harma lukkuu hagana gahu arginee hin beeknu. Kanaafuu hima nyaanna waan isaan nuun jedhan. Kinoo foonicha arganneerra amma inni kuni $22 inni kun immoo $33 jedhaani. So walii gala $55 giriilii yookaan immoo foon deemnee nyaanna foon waaddii nyaanna amma hin deemna mana hin gallaa imamoota itti danna'innaa hin mummurraa saniin booda alatti dabarsina jechuudha. Dannuu faana ta'a. Yogurtiin kuni the best yogurt garuu I think original miti ingredientii baay'ee of keessa qaba waan ta'eef. So garuu 20 grams of protein wanta gana geessurra hin jiru. But tun immoo is the best. Maal qabdi? Waan baay'ee of keessa qaba garuu still kaaloriin xiqqoodha. So proteinii guddaa irraa argattu. The best. Kanuma takkitti nyaattanii ooltu sun hin beelessitu wayitii keessan. Dabara tulun adoon maal akka inni ilaalu dabaddabe. Yoo sagalee geessise sagalee gaafa dhageessu bilchaateera jechuudha. Oduma dhagayeeti. Nothing proven, right? Shame to be shot there. You'll see. Mau boqqolloo bira geenyeerra. Boqqolloon kana fakkaata guys. Tokkoon isaa $1 tokko. Saantima 90. $99.
takka lama. Six. Yeah. Go. Yeah. Yeah. Completion. Karaan isheen kun $2 tokkoof shilingiidha jechuudha takkatti. Shilingii. Hin baay'atne garuu. Yeah. Coconut Davis. Alright, amma foon keenya mummurreerra. It's ready. Erga saniin booda maqimamii walitti fidannaa jechuudha. Pepperikaan fayyadamna. Pepperikaa jechuun yaa'u barbareema biyyaati garuu barbareema biyyaati. Kunillee obboleessuma sanii masaallaa jedhama immoo kun. So gaariidha. Baay'ee mi'eessa nyaata. Qimamiin fayyadamaan gaafan hojjedhu qimamii nyaanni foon qabaatiin kun immoo garlic powder, qullubbii adii, qullubbii qullubbii maaliti qullubbii diimaa, barbaree yookaan immoo black pepper. Isaan kan ittiin baay'isuu gubachuun barbaannu waan ta'eef there's a lot of it here. Then san booddee immoo just perfect. Alright, erga saniin booda maal goona? Waliin dhaannaa jechuudha. Soogidda ittiin naqu maaliifi qimamiin soogidda qaba waan ta'eef. So yeah. I know gilaafsiin qabu garuu harki qadheera. So gilaafsiin qabu. Gilaafsiin an fite. So sila harkaaniin godhan ture. Amma isatti gooneet qimamii sirriitti akka wal nyaatu goona jechuudha. Yes, hunda isaa itti naqna jechuudha akkana. Akkasaniin booda kattolnaa jistaa. Kuni foon dheedhiin nyaatamu ishii. I don't know. Jitu America jitu darari biyako kotate biya gudinna ko jitu biya kalota.
Well, amma immoo fixneerra. So maarineetii yookaan immoo qimamoota garaagaraa spicy. Qimamiin maal jedhama by the way afaan Oromooti? Nagaa maal jedhama? Mi'eessituuwwan garaagaraatti daddafalleerra. Qimamii jechuun waan akka barbaree fi gosoota barbaree fakkaatanidha. So akkuma argitan qaaraa gosa yeloo, diimaa, oreenjii kan qabutti daddaballeerra miksii gochuudhaaf innaa shunkurtii illee itti daballeerra walakkaadhani. So akkana bareeda jechuudha. Gaafa nyaannu immoo moor baay'ee bareeda. Urgaan isaa akkatti namatti tola. We are cooking! Naman bubu baay'ee jabeenya. Yeah, namango cookie tajra. Ooh, already. Finally!